Nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu qulqulloonni biyya alaaf biyya keessaa teessanii miidiyaa keenya dhaggeeffatan hundumtu nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun miidiyaa Holistic Wisdom Tube. Ani immoo qopheessaan sagantaa kanaa Naa'ol Baqqaleeti. Waaqayyo nu gargaaree yeroo darbee macaafa mul'ata Yohaannisiin miidiyaa kanarratti walii wajjin akka qayyabannuuf beeksifnee turree kutaa tokkoffaasaa akka introductionitti overview guutummaa macaafichaa mul'ata Yohaannis waa'ee maalii dubbata akkamitti immoo hiikamuu qaba kan jedhu kutaa tokkoffaa keessatti walii wajjin ilaalleerra. Amma gaa kutaa lammaffaa kana keessatti macaafa kana boqonnaa tokkorraa jalqabnee lakkoofsa muraasaan qoqqoonnee bifa yeroo baay'een fudhanneen lakkoofsa gaggabaabaadhaan walii wajjin qayyabachuu jalqabna. Har'a kan walii wajjin jalqabnu macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 1-3 kan jiru walii wajjin dubbifannee yaada gurguddaa lakkoofsota kana sadan keessaa hubachuu qabnu gabaabaatti walii wajjin ilaalla. Kanaaf qayyabannaa kana guyyaa irraa boqonnaa tokkoffaarraa jalqabneerra hamma xumura boqonnaa 22ffaatti nu hordofaa nu wajjin ta'a. Namoonni kan biraan illee akka isaan nu wajjin macaafa kana qayyabataniif jajjabeessaa liinkii addanaa armaan gaditti barreeffameen namootaaf sheer godhaa isiniin jenna. Kallattumaan gara boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaafnee dubbifachuutti dabarraa. Macaafa qulqulluu of biraa qabdu yoo ta'e hundumti keessan suuta jettanii gaafan dubbisu na wajjiniin dubbistu jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 1-3. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isan ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti agarsiisuuf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise. Yohaannis wanta Waaqayyo dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa hamma dhageef amma arge dhugaa ba'eera. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isanni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames eegan attama gammadanii. Ameen. As keessaa qoqqoonnee gaaleedhaan qoqqoonnee himaan qoqqoonnee walii wajjiniin in ilaalla. Jalqaba irratti kun mul'ata Yesuus Kiristoos isan ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti agarsiisuuf Waaqayyo biraa argateedha jedhee jalqaba. Himmi jalqabaa jechuudha. Namoonni waa'ee kutaa kanaa gaafa ibsanii kun mul'ata Yesuus Kiristoos yookaan Revelation of Jesus Christ isa jedhu kana akkaataa gurguddaa lamatti hiiku warri macaafa qulqulluu qayyabatan. Tokkoffaan kun mul'ata Yesuus Kiristoosidha yookaan Revelation of Jesus Christ isa jedhu kana mul'atichi waa'ee Yesuus dubbata yookaan the revelation about Jesus Christ about mul'ati kun waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata. Kanaafitu mul'ata Yesuus Kiristoosidha jedhame. Revelation of Jesus Christ kanaaf jedhamee yaadi jedhu jira. Kana maalirraa ka'anii kana jedhu kan jedhu gaafa laallu boqonnaa tokko kana gara lakkoofsa 7-8 fi 12-18 irratti waa'ee Yesuus Kiristoosiin wanti barreeffame jira. Boqonnaa kana irratti keessumatti lakkoofsa 7-8 gassixxanii yoo dubbifattan akka jedha. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Yesuus Kiristoosiin akka inni ta'e warri isa waraanan isan jedhu kanaan iyyuu inuma barraa. Gosi nama lafarraa hundinuu isaaf hin wawwaatu eeyyee akkasuma hin ta'a. Waaqayyo gooftichi inni jiru inni ture inni dhufuuf jiru inni hundumaa danda'u ani alfaadha oomeegaadhas jedha. Kana jechuun ani isa duraatii ani isa booddeetis jechuudha. Kana jedhee raawwatee gassiqee ammas gara lakkoofsa 12 kaasee amma 18tti yoo dubbifattan waa'ee Yesuus Kiristoosiin yeroo inni sirriitti ibsu yeroo inni sirriitti dubbatu akkaataa itti Yesuus Kiristoos simbaliin ittiin mul'ate irra deddeebi'ee yeroo inni bifa baay'ee hawwataa ta'een ibsu argina. Ani sagalee dhaga'een isanatti dubbatu ilaaluudhaaf garagale. Yommuun garagales baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 argee baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffatee wanta akka hidhaa warqeetiinis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii in calaqqisa. Iji isaas akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti.
Sagaleen isaas akka sagalee ursaa bishaan baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaa billaa qara qabeessa gara lamaan qarametu ba'a. Fuulli isaa akka biiftuu saafaa ifaa. Yommuun isa arge akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaa anarra kaa'ee, hin sodaatin, inni duraa, inni booddees ana. Inni jiraatus ana. Takkallee du'een ture, amma garuu kunoo baraa hamma bara baraatti jiraachuuttan jira. Du'arratti, balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Ameen. Kanarraa kan ka'e gara boqonnaa 1:1 gaafa ol deebitan kun mul'ata Yesuus Kiristoos inni jedhu kun revelation about Jesus Christ isa jedhudha. Waa'ee Yesuusiin kan dubbatudha mul'atichi yaada jedhudha. Namoonni jedhan jiru. Warri kan biraan immoo lakki kun mul'ata Yesuus Kiristoos inni jedhu kun mul'atichatu waa'ee Yesuus Kiristoosidha jechuutu hin taane mul'atichatu Yesuus biraa dhufee mul'ata Yesuus biraa dhufedha. Revelation from Jesus Christ. Inni sila about Jesus Christ dha. Inni kun immoo from Jesus Christ. Mul'ata Yesuus biraa dhufedha mul'atichatu yaada jedhu of keessaa qaba. Kan jedhu yaada kana lamaantu jira. Yaadi inni lammaffaa kun baay'ee amansiisaa akka inni ta'e kan ittiin barru himattaanee dhufu dubbifachuudhaan yaadi inni from Jesus Christ yookaan mul'atichi Yesuus biraa dhufee jechuu akka inni ta'e himattaanu dubbifachuudhaan nuu galuu danda'a. Akka jedha kun mul'ata Yesuus Kiristoos isan ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti agarsiisuudhaaf Waaqayyo biraa argateedha. Eenyu? Yesuustu eessaa argate? Waaqayyo biraa argatee jedha. Kanaaf iyyuu kun mul'ata Yesuus Kiristoos isan ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti agarsiisuuf Waaqayyo biraa argateedha gaafa jedhu mul'atichi Yesuus Kiristoos biraa dhufee yaada jedhu akka inni qabu arguu dandeenya jechuudha. Amma gaa boqonnaa 1:1 irra deebi'ee dubbiseen boqonnaa 1:1 kana keessaa yaadota gurguddaa 5 walii wajjiniin qayyabannaarraa jechuudha. Boqonnaa 1:1 irra deebisee dubbiseen yaada gurguddaa 5 1 duwwaa kanarra jiru walii wajjiniin qayyabachuu jalqabna tokko tokkoon. Qalbiidhaan dubbifadhaa. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isan ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti agarsiisuuf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise. Inni eenyu? Yesuus ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana inni jedhu kun mul'ata kana jechuudha. Hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksisee jedha. Kun lakkoofsa 1dha. Kutaa kanarraa waan gurguddaa 5 argina. Lakkoofsa 1 kanarraa. Tokko maddi mul'ata kanaa Waaqayyo Abbaa akka inni ta'e argina. Yesuus Kiristoos mul'ata kana eessaa fudhate? Waaqayyo Abbaa biraa fudhate. Inni lammataa mul'ata kanaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biraa fudhateetu ga'een mul'isuusaaf kenname. Mul'ata kana mul'isuun ga'eensaa Yesuus Kiristoosiif kenname. Maddi isaa Waaqayyo Abbaa ture. Inni sadaffaan Yesuus immoo karaa ergamaa yookaan angel isa jennuunitu Yohaannisitti mul'ata kana beeksise. Yohaannisitti mul'ise inni immoo. Inni afuraffaan wantichi waan dafee ta'uudha jedha. Lakkoofsa 1 dhiitanitti mini waan dafee ta'uun irra jiru. What must soon take place. Wantichi waan dafee ta'uudha. Mul'ata addana keessatti barreeffame. Inni shanaffaaf inni dhumaa wantichi waan ta'uu qabuudha. What must soon take place. Must ishee jettuu wajjin qayyabannaa jechuudha. Wantichi wanta ta'uu qabuudha. Mustiidha. Inni shanaffaan. Warra kana shananuu walii wajjiniin qayyabanna jechuudha. Bal'inaan guyyaa har'aa gara yaada isa tokkoffaattan ol isin deebisa. Maddi mul'ata kanaa Waaqayyoodha. Maal jedhaa? Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoositti mul'ata kana laatee jedha. Kana macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo garaagaraa walii wajjiniin ilaaluu dandeenya. Wanta dhokataa mul'isuun kan Waaqayyo akka inni ta'e, Waaqayyo madda mul'ataa, madda revelation akka inni ta'e, keessumatti yeroo Nebukadnezar abjuu abjoote Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 28 kaasee kutaa jirurraa baay'inaan yaada kana argachuu hin dandeenya. Boqonnaa 2 lakkoofsa 28 fi 29 qofan isinii dubbisa. Garuu inni wanta dhokatanii jiran mul'isu tokko bantii Waaqaa keessa jira.
Inni immoo Waaqayyoodha. Daani'el tokko jechaa jira. Nebukadnezar abjuu abjootee Daani'eliin naa hiiki jennaan inni waan dhokatanii jiran mul'isu tokko wanti Waaqaa keessa jira. Inni immoo Waaqayyoodha. Inni wanta bara booddeetti ta'uuf jiru Nebukadnezar mootichatti beeksiseera. Abjuun kee mul'anni ati siree kee irra ciiftee mataa kee keessa naanna'aa tures isaan kam akka ta'an sitti nan hima. Yaa mootii, ati siree kee irra utuu ciiftuu waa'ee wanta kana booddee ta'uuf jiru yaadni sitti dhufe. Ati immoo ittiin yaadde. Inni wanta dhokatanii jiran mul'isus wanta ta'uuf jiru sitti hin beeksisee jedha. Innaa wanta dhokataa mul'isuun kan Waaqayyoo akka inni ta'e agarra. Wanti guddaan nun lakkoofsa tokko kanarratti agarru sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaatii parsanii lama agarra. Waaqayyoo Abbaa in agarra, Yesuus Kiristoosiinis in agarra. Godhead isa jennu yookaan sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa Economic Trinity kan jedhamu jira. Economic Trinity jechuun roolii garaagaraa qabatanii Waaqayyo Abbaan, Yesuus Kiristoosiif Hafuurri Qulqulluun ga'ee garaagaraa yeroo isaan sadan tokkummaa yookaan Godhead isa jennu keessatti gaafa isaan taphatan argina. Fakkeenyaaf uumuu keessatti ga'ee garaagaraa qabu. Waaqayyo Abbaan dizaayinerii ture, pilaanerii ture. Yesuus Kiristoos immoo ta'i jedhee sagaleen uume sun Yesuus Kiristoosiin akka inni ta'e Yohaannis dhufee dubbateera. Salveeshinii dhala namaa keessatti Waaqayyo Abbaan ga'ee biraa qaba ture, Ilmi ga'ee biraa qaba ture, Hafuurri Qulqulluun ga'ee biraa qaba ture. Ilmummaamtillee roolii tokko dhufuma isaati. Yesuus Kiristoosiif Waaqayyo Abbaan umuriidhaan kan waliin caalle, waaqummaadhaan kan waliin caalle, amalaan garaagara kan hin taane, amala waaqummaa wal fakkaataa kan qaban, baraabarummaa wal fakkaataa kan qaban, dandeettii wal fakkaataa kan qaban, wanti isaan ittiin wal caalan tokkollee kan hin jirre ta'aniitu jiraniitu Waaqayyo Abbaan roolii abbummaa fudhate, Yesuus Kiristoos immoo roolii ilmummaa fudhate. Ilmi immoo amala isaatti ni ergama. Ilmi abbaadhaaf abboomama. Ilmi abbaadhaaf ergaa dhaqa. Rooliin ilmummaa jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos isa ergamu ta'e, isa dhufee nama ta'u ta'e, isa dhufee dhiphatu ta'e fayyina keenya keessatti illee. Akkuma kana Hafuurri Qulqulluun illee fayyina keenya keessatti roolii mataa isaa danda'e qaba. In jajjabeessa, in dhiqaa, in haaressaa. Waan Yesuus Kiristoos jedhee nama yaadachiisa. Yesuus Kiristoosiin nu keessatti kabajaa. Kun Economic Trinity yookaan roolii ga'ee parsaniin Waaqayyoo sadanuun qooddatanii taphatan, kaaraakterii isaan taphatan akka inni ta'e tole wajjin argina. Kanaaf kutaa kana keessatti Waaqayyoo macaafa qulqulluu keenya kakuu moofaa keessatti, Saaraa keessattis gaafa laallu Waaqayyo Abbaan isa wanta dhokataa bakkeetti baasu ga'umsa akkasii kan qabu akka inni ta'e agarra. Kanaaf maddi mul'ata kanaa eenyudha? Waaqayyo Abbaadha. Waaqayyo Abbaan lammaffaa irratti wanti ilaallu maa inni karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata kana riviil gochuu barbaade. Karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ata kana bakkeetti baasuu barbaade Waaqayyo Abbaan. Kunillee wanta salphaa miti. Amma macaafa mul'ata Yohaannisiin gaafa dubbistan keessumatti mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kaastanii amma 7tti gaafa dubbistanii nan boo'ee jedhetu Yohaannisi dhaqee on isin dubbise natti tola. Boqonnaa 5 gara lakkoofsa 1 kaaftanii dubbifattan isin dandeessu. Akka jedha mallattoo macaafa mallattoodhaan cufame tokkoon argee jedheetu jalqaba. Mallattoo kana banuudhaaf kan malee namni tokkollee in argamne ture. Waaqarraas lafarraas namni macaafa mallattoodhaan cufame kana banuu danda'u namni tokkollee hin turre jedha. Utuun kana laalee boo'u namni macaaficha banu keessa isaa laaluu kan danda'u isaaf kan malu namni tokkollee gaafa dhibu maanguddoota keessaa inni tokko hin boo'in kunoo leenci gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana 7 kutee macaaficha banuu hin danda'anaan jedhe. Teessicha duras uumama lubbuu qaban arfaniif maanguddoota gidduu hoolaa waan qalame fakkaatu dhaabatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa 7 fi ija 7 qaba ture. Isaan 7 hafuurota 7 Waaqayyoof hojjetan jedhee waa'ee isaa dubbateetu Yesuus Kiristoos hidda Daawit keessaa kan ba'e leencichi gosa Yihuudaa keessaa argame sun inni mo'eera. Maal gochuudhaaf? Mallattoo macaafichi ittiin cufame sana 7 banuudhaaf. Dhoksaa macaafa mul'ata Yohaannis keessatti barreeffame kana banee keessa isaa agarsiisuuf expose gochuudhaaf kan malee Yesuus Kiristoosiin duwwaa akka inni ta'etu kan argina.
Yesuus Kiristoos egaa roolii kana ofii isaatii fudhatee jechuudha. Qaama sadan tokkummaa keessaa Waaqayyo Abbaan mul'ata kana kan mul'isu ga'ee kana ilma isaa Yesuus Kiristoositti laatee jechuudha. Waan bara dhumaatti ta'u, waan waldaa kiristaanaa keessatti ta'u mul'isuudhaaf. Ga'een Yesuus sadan tokkummaa keessatti qabu baay'eedha. Achi keessaa garuu inni tokko hojii mul'isuuti. Hojii wanta Waaqayyo biraa fudhate dhala namaaf riviil gochuuti. Hojiin Yesuus Kiristoos, ga'een Yesuus Kiristoos. Kana macaafa qulqulluu keenya kakuu haaraa keessaa iddoo baay'ee irra deemnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 1:18 irraa wangeela isaa keessattis Yohaannis maal jedheera? Homti nuti akka Waaqayyo hin argine jedheetu ilma tokkichas abbaa bira ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise, isatu tarrake jedheetu Yesuus Kiristoos waan Waaqayyo abbaa bira jiruuf Waaqayyo abbaan karaa ittiin mul'atu akka ta'e Yohaannis 1:18 irratti dubbata. Qolaasaayis 1:15 irratti immoo Yesuus Kiristoos bifa Waaqayyoon ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atuudha jedha. Hojiin Yesuus Kiristoos sadan tokkummaa mul'isuudha. Kontekestii namaaf galuu danda'uun, bifa namni hubachuu danda'uun iccitii Waaqayyoo, sadan tokkummaa Waaqayyoo, akeeka bara baraa Waaqayyoo dhala namaaf riviil gochuudhaaf, dhala namaaf mul'isuudhaaf ga'ee akkasii gaarheedii sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa kan fudhate ta'uusaa agarraa. Ibroota tokko amma lamaa irratti illee Waaqayyo bara duriitti karaa garaa garaatiin raajotaan seeraan karaa garaa garaa abboota keenyatti dubbataa tureera dheetu bara sadhumaa kanatti garuu karaa eenyuun nutti dubbateedha? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbateedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos roolii waa mul'isuu, roolii iccitii Waaqayyoo mul'isuu, iccitii bara dhumaa mul'isuu waan qabuuf Waaqayyo abbaan ofii isaatii wanta kana mul'isuudhaaf dandeettii akkasiitu qabu garuu Yesuus Kiristoositti laatee jedha. Mul'ata kan akka inni dhala namaatti waldaa kiristaanaatti mul'isuuf Yesuus Kiristoositti laatee jedha. Yesuusis gaafa barsiisaa ture iddoo baay'eetti yoo ilaaltan ani ofii koo keessaa fuudheen dubbadhu, waan abbaan natti himeen dubbadha, waan abbaan jedhu godha, yaada abbaa waan godhu kan inni jedhu maal jechuu isaati walumaa galatti rooliin ani sadan tokkummaa keessatti fudhadhe wanta sadan tokkummaa Waaqayyoo keessa jiru akeeka Waaqayyoo isa bara baraa dhala namaaf riviil gochuudha. Yaada Waaqayyoo abbaa, yaada sadan tokkummaa dhala namaatiif ibsuudha, dhala namaatti beeksisuudha, mul'isuudha isa jedhudha. Macaafni kun macaafa apokaaliptikiidha jenneerraa iccitiin kan ittiin mul'ateedha, kan ittiin beeksifame, kan ittiin ifa ba'eedha jenneerraa. Eejentiin iccitii kana ala baase egaa inni jalqaba Waaqayyo sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa Yesuus Kiristoosiin akka inni ta'e agarra. Yohaannis wangeela Yohaannis jechuudha boqonnaa 5:19-23 ilaaluu dandeessu. Boqonnaa 12:49-50 ilaaluu dandeessu. Boqonnaa 17:8 ilaaluu dandeessu. Maatiyos 11:27 ilaaluu dandeessu. Hojiin Yesuus Kiristoos yookaan ga'een Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee mul'isuu akka inni ta'e kutaa kana keessaa hin baranna. Inni kan biraani Yesuus immoo erga Waaqayyo abbaarraa mul'ata kana fudhate maal godhe jedha. Ergamaadhaan Yohaannisitti mul'ise inni immoo jedha. Amma ergamaan immoo eejentii ta'eetu dhala namaa biraan ga'e wanta kanaa jechuudha. Tarii ergamaan kun isuma Yohaannis mul'ata isaa keessatti boqonnaa 22:8-9 irratti mul'ata amma kana baay'atu argee raawwadheen ergamaa isa mul'ata kana natti agarsiiseen gaafan sagaduufiif jedhu lakkinaan sagadini ani siif hidhata hojiitii Waaqayyoof sagadii naan jedhe isan ittiin jedhu sana ta'uu hin hafuu tilmaamni jedhu jira. Sanas ta'u kana garuu karaa ergamaa Waaqayyootiin Yesuus Kiristoos mul'ata kana Yohaannisitti akka inni dubbatee lakkoofsa tokko kanarraa hin agarraa jechuudha. Yohaannis waldaan kiristaanaa akka isheen hubattuuf Yohaannis immoo maal gochuu qaba ture mul'ata kana barreessuu qaba ture inni immoo. Keessumatti mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irraa wanta ergamaan Yohaannisiin jedhe ilaaluu dandeenya. Lakkoofsa 16 irraa akka jedha. Inni dhufu sun wanti kun hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uuf ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera. Anis idda Daawit sanyii isaati. Ani bakkalcha bariisa calaqqisaadha in jedha jedhetu ergamaan kun akka itti hima Yohaannisitti. Wanta kana waldaa kiristaanaa bira akka inni ga'uu fi akka inni caafuuf kaayyoon ergama kanaa, kaayyoon mul'ata kanaa Yohaannis waldaa kiristaanaa biraan akka inni ga'uuf akka inni ta'e. Waldaa kiristaanaa biraan naa ga'ii gaafa inni jedhee itti dubbatu agarra. Kanaaf mul'ati kun isteeppii gurguddaa 4 waldaa kiristaanaa bira ga'ee jechuudha. Jalqaba Waaqayyo abbaatu sadan tokkummaa keessaa ilma isaa Yesuus Kiristoositti laate. Sababni isaa
Yesus Kiristoos ga'eensaa mul'isuudha. Iccitii Waaqayyoo mul'isuudha waan ta'eef jenneerra. Karaa Yesus Kiristoosiin nutti dubbata Waaqayyo waan ta'eef jenneerra. Isa jalqabaa steeppii jalqabaa irratti Waaqayyo abbaatu mul'ata kana Yesus Kiristoositti laatee steeppii lammataa irratti Yesus Kiristoos immoo karaa ergamaa mul'ata kana dabarsuu barbaade. Inni sadaffaan ergamaan immoo Yohaannisitti mul'ata kana laatee inni afuraffaa Yohaannis immoo waldaa kiristiyaanaa bira akka inni ga'uuf mul'ata kana barreesse. Steeppii gurguddaa afur akka inni qabu lakkoofsa tokko kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma jecha tokko argina lakkoofsa tokko kanarraa. Yohaannisitti beeksifame kan jedhu kan argina. Karaa ergamaa Yohaannisitti beeksifame. Signified to John. Isa jedhu jecha Giriikii seemaayinoo jedhu utuu fayyadamu argina. Seemaayinoo jechuun simbal jechuudha. Fakkii wayiidhaan waa mul'isu jechuudha. Kanaaf akkaataan barreeffama mul'ata kanaa apokaaliptikii akka inni ta'e illee kan nuti ija jabaannee ittiin dubbannu keessaa versiin inni tokko lakkoofsa tokkoffaa irratti isa barreeffame seemaayinoo yookaan Yohaannisitti itti beeksifame, hin beeksifame isheen jettu sun bifa fakkiidhaan yookaan bakka buusuudhaan akka inni Yohaannisitti beeksifame litiraalii akka inni hin hiikamne kan ittiin barru keessaa inni guddaan lakkoofsa tokko kanatti kan agarruudha. Inni afuraffaan amma maatti maal ilaallee tokkoffaa maddi mul'ata kanaa Waaqayyoon akka inni ta'e, inni lammataa eejentiin mul'ata kana Waaqayyoo irraa fudhate Yesus Kiristoosiin akka inni ta'e, inni sadaffaa Yesus Kiristoos karaa ergamaatiin Yohaannisitti laatee Yohaannis immoo waldaa kiristiyaanaaf akka inni barreessu akka inni itti dubbatetu ilaalle amma ammaatti jechuudha. Inni afuraffaan garuu wanti mul'ata kana keessatti barreeffame wanta dafee ta'uudha. What must soon take place? Wanta dafee ta'uu maluudha kan jedhu argina. Amma gaa soon isa jedhu kana dafee isa jedhu kana irratti yaada gurguddaa sadiitu jira. Mul'ata dana keessatti barreeffame yookaan mul'ati Yohaannisitti kenname kun wanta dafee ta'uu maluudha gaafa jedhu maal jechuudha? Dafee isheen jettu sun yoomidha kan jedhu yaada gurguddaa sadii jira. Inni tokkoffaan mul'anni kun Yohaannisitti erga agarsiifame yookaan edda beeksifame jalqabee edda barreeffame edda waldaa kiristiyaanaa bara sana jirtu edda qaqqabe waggaa 2000 dura jechuudha. Ergasii jalqabee kan lakkaa'amuudha dafee inni jedhu kuni erga barreeffame jalqabee turin kan raawwatamuudha mul'ati kun jechuu isaatii yaada jedhu jira. Yaada kana garuu akka nuun dhibba keessaa dhibban fudhanne kan nu godhu mul'ati kun har'a waggaa 2000 ta'eera erga barreeffame. Amma irraatti garuu raawwatamne. Amma irraatti wanti baay'een isaa raawwatamne. Kanaaf waggaa 2000 iyyuu ture amma ammaatti hin raawwatamne erga ta'e akkamitti dafee ta'uun wanta irra jiruudha inni jedhu kun akkasitti hiikamuu danda'a kan jedhu wallu gaafachiisaa jechuudha. Yaada kana preteristis warra jennutu akkasitti amanaa. Engadda yaadota gurguddaa afur interpreteeshinii mul'ata Yohaannis irratti yaada gurguddaa afur ilaalle inni jalqabaa preteristis approach isa jedhudha. Warri preteristi kun maal jedhu mul'ati Yohaannis kun guutummaatti ergaa raawwatameedha. Bara 70 dhaloota Kiristoosiin booda raawwatame namootuma yeroo sana jiraniif dubbatame kan raawwatameedha malee wanta gara fuulduraatti ta'u futuristic approach miti yaada jedhu of keessaa qabu. Kanarraa kan keessaa maal jedhu dafee raawwatama jedhamee dafee raawwatameera yaada jedhu lafa kaa'u. Haa ta'u malee mul'ata kana keessatti akkuma dheengadda dubbanne wantoonni baay'een seexanni guutummaa guutuutti hin dhabne Yerusaalem ishee haaraan gadi hin buune firdinni xumuraa hin kennamne wantoonni baay'een isaanii wantoota ganaa fiicharii keessatti ta'an akka isaan ta'an ilaalla. Kanaaf iyyuu mul'ati kun wanta dafee ta'uudha inni jedhu kun akkamitti hiikamuu qabaree kan jedhu qayyabachuu qabna jechuudha. Warri lammaffaan immoo yaada akkamiitu jira? Dafee yookaan suun inni jedhu kuni mul'anni kun raawwatamuunsaa yeroo ga'u jalqabnaan gargar utuu hin ciccitin daddafee walirra in raawwatama. Suddenly, swiftly isa jedhudha. Hiika akkasii qabaa jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Mul'ati kun raawwatamuunsaa yeroo ga'u mul'ati kun jalqabeennaan utuu gargar hin citin daddafee walirra kan raawwatamudha. Suddenly walirra daddafee kan raawwatamudha. Jechuu isaati jedhanii lafa kaa'u. Yaada kanas akka shakkinu kan nu godhu inni kutaalee macaafa qulqulluu biroo keessatti jechi suun yookaan daddafee jedhu kun akkamitti fayyadamame kan jedhu gaafa ilaallu yaadi suddenly swiftly jennu kun nu shakkisiisaa jechuudha deebi'ee. Fakkeenyaaf amma
Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti gaafa ilaaltanii gooftaan dhiyoodhaa jedha. Dhiyootti isin dhufaa jedha. Jecha wal fakkaataa fayyadama. The Lord will come soon. Soon. Dhiyootti isheen jettu kun gooftaan dhiyoodha dhiyootti isin dhufaa jedha. Filiphisius 4:5 irraa. Akkas jechuun gaafa waaqarraa dhufuudhaaf ka'u qilleensarra baay'een turu dafee duphedhee lafa bu'a jechuudhaare lakki akkas jechuu miti. Kanaaf jechi suun jedhu kun suddenly swiftly isa jennu kana ta'uu dhiisuu danda'a shakkiin jedhu jiraa jechuudha. Yaadi kun isin hin galle yoo ta'e al tokko irra sii deebi'a yaada isa lammaffaa kana. Mul'ati kun raawwatamuun isaa gaafa jalqabu fakkeenyaaf waggaa 30 booddee jalqabaa jedhu har'arraa mul'ati wanti Yohaannis arge kun. Waggaa 30 booddee sana gaafa har'a jedhee gaafa jalqabu yeroo gabaabduu tokko gidduutti raawwatamee xumuramaa yaada jedhudha jedhu yaadi warri lammaffaa kun. Kanaaf isa kanattis baay'ee amanuun nu rakkisa. Yaadni sadaffaa fi xinnoo amansiisaan namoonni baay'een isirratti walii galan suun inni jedhu kuni lakkoofsa keenya akka inni hin taane beekuu qabnaa isa jedhudha. Gooftaan dafee nan dhufa gaafa inni jedhu dafeen kun dafee isa jecha namummaa keenyaan beeknu akka inni hin taane waggaa 20 waggaa 5 yookaan waggaa 200 jennu akka inni hin taane lakkoofsa waaqayyoo akka inni ta'e dafuun kun iskiijulii waaqayyoo akka inni ta'e beekuu nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf Museen faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 4 irratti gaafa dubbate maal jedhee waaqayyo biratti guyyaan tokko akka waggaa 1,000 waggaan 1,000 immoo akka guyyaa tokkooti jedhee waan nama dhibu keezii wal fakkaataa jira. Amma asirratti waan tokko isinii kaasuun barbaadan. Amma waldaan kiristaanaa durumaa barri kun bara dhumaateetti Yesuus Kiristoosiin dhufaa jenna. Bara dhumaa kan jennu baay'isuu Yesuus Kiristoos erga inni dhalatee jalqabee amma gaafa inni deebi'ee dhufuutti kan jirudha. Waggaa 2000 darbee jalqabee amma gaafa Yesuus dhufuutti barri kun bara dhumaa jedhama. Macaafni qulqulluun isa kana Ibroota irratti bareechee lafa kaa'a. Yeroo baay'ee kiristaanonni egaa wanti isaan gaafatanii Yesuusiin dhufoo jedhama. Amma ammaatti hin dhufne barri dhumaa ga'eera jedhama. Homaa wanti ta'e yoo hin taane waamti kun iyyuu dhugaadhaayee Yesuus yoom dhufaa innoon tura noo si'anan dhufuu yaada jedhu keessa jira. Macaafni qulqulluun garuu maal jedhaa? Tokko dafee dhufaa jedha. Inni dhufu sun hin dhufa malee hin turu. Yesuus dhiyootti dhufa. Irra deddeebi'ee akkas jedha macaafni qulqulluun. Mul'ata Yohaannisiin immoo gaafa xumuramu dhumarratti maaraanaataa jedha. Yesuus kottu jedha Yesuusiin waamaa kan jedhu argina. Dhufaatiin Yesuus dhiyoo akka inni ta'e argina. Kun egaa waldaa kiristaanaa keessatti bara Phexros fa'aa jiran illee gaaffii kaasee ture. Maal jechuudha waa'ee dhufaatii Yesuus kuni mul'ati Yohaannis dhiyootti raawwatama jedha. Yesuus dhiyootti dhufa jedha. Hamma ammaatti garuu wanti ta'e hin jiru. Maal inni kan jedhu gaaffii gaafatanii turan. Bara Phexros ergaa kana barreessu illee jechuudha. Phexros jecha bareedaa itti waliin nu galchiisuuf apiroochiiwwan sadan amma ammaatti ilaalle keessaa isa sadaffaa kan cimsu lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii amma godaatti yoo dubbifattan in argattu. Amma lakkoofsa 14 yoo dubbifattan in argattu. Si'a tokkoon ariifadhee gadi dubbisa. Akkas jedha. Michoota koo ani amma ergaa lammaffaa isiniif caafuu kooti. Isaan keessattis isin yaadachiise yaada keessan isa qulqullaa'aan dammaqsa. Wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan abboommii gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa isa karaa ergamoota warra isiniif hojjetanii argattan yaadadhaa. Maal yaadadhaa? Wanta gooftaan karaa raajotaa karaa qulqullootaa dubbate yaadadhaa. Guyyoota gara dhumaatti geeftoonni akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaatii beekaa jedhe. Guyyoota gara dhumaatti maaltu ka'a? Geeftootatu ka'a. Warra geessantu ka'a. Isaan maal jedhu geessitoonni kun gaafa ka'anii kan jedhu immoo itti dubbata. Isaan isinitti geessuudhaaf deebi'ee dhufuunsaa abdachiifamee ture mitiire? Meerree kan raawwatame re? Erga abboonni keenya iyyuu du'anii wanti hundinuus akkuma yeroo biyyi lafaa uumameetti hafee in jiraata in jedhu. Gooftaan keessan deebi'ee dhufa jettan mitiire meerree amma ammaatti wanti ta'e hin jiru jedhaniitu maal godhu? Isinitti geessu. Yoom? Guyyoota gara dhumaa kanatti. Kana maal godhaa? Kana yaadadhaa. Amma ammaatti hin dhufne waan ta'eef konkluujiin isaan dhumarratti kennan immoo maa inni waan hundumtuu akkuma kanatti itti fufaa wanti uumame itti fufeedhuma jiraata malee dhummi biyya lafaa hin jiru rakkinni dhuma hin qabu cubbuun dhuma hin qabu hamminni dhuma hin qabu gooftaan inni isin jettan kun deebi'ee hin dhufu hin gowwoominaa kun bara bara lafa kanarra namni hin dhalataa hin du'a jireenya itti fufaa duunis itti fufaa meerre gooftaan deebi'ee dhufan isin jettan jedhanii maal godhu isinitti geessuu jedha. Jarri kun bantiiwwan waaqaa durii jalqabanii akka uumaman
lafti sagalee waaqayyootiin bishaaniin uumamee bishaan keessaas ba'uusaa yaadachuu dadhaban. Bishaanuma sanaan immoo biyyi lafaa inni yeroo sana ture sun liqimfamee akka balleeffame yaadanne. Bantiiwwan waaqaaf lafti warra amma jiran kun immoo sagalee waaqayyoo sanaan ibiddaan balleeffamuudhaaf qopheeffamanii hamma guyyaa warri waaqayyo malee jiraatan firdii argatanii badanitti kaa'amanii jiru jedha. Amma egaa Phexros maal dubbachaa jira? Jalqabis jira, xumurris jira jechaa jira. Lafti in uumamte guyyaa tokko immoo dubbiima waaqayyoo kanaan balleeffamti. Ibidda waaqayyootiin balleeffamti. Lafti bara baraan ittiin fuftu. Wanti waaqayyoome bara baraan itti fufee hin jiraatu namarraa kan hafee kan jedhu ibseetu 8:9 irratti akkas jedha. Michoota koo guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kuma, waggaan kumnis akka guyyaa tokko ta'uusaa yaadatti qabadhaa. Amma egaa kana eessaa fide jechuudha Phexros? Isa macaafa faarfannaa irratti Museen jedhe irraa koot godheetu fide jechuudha. Faarfannaa 90 gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Akka namoonni tokko seesuutti isa lakkaa'an miti. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokko iyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif danda'a. Maal jechaa jira jechuudha? Sababni itti gooftaan tureef waan gooftaan sobuuf yookaan dafee dhufanni jedhame soba waan ta'eef utuu hin taane namni hundumtuu qalbii isaanii akka jijjiirrataniif turee kan jedhutii dubbata. Phexros boqonnaan 3 ergaan Phexros inni lammaffaan dafee dhufuu Yesuus Kiristoos irratti shakkii jiruuf yookaan dafee ta'uu waa'ee bara dhumaa irratti gaaffii jiruuf Phexros kan inni deebii laateedha. Guyyaan tokko goofticha biratti akka waggaa kumaati gaafa jedhu akka herrega keenyaa miti. In ture inni isin jettan waaqayyoof hin turre. Waaqayyoof ammayyuu dafee ta'e inni jedhu sun wanti waggaa mileenaa waaqayyoof dafee sun ishee jettu ta'uu danda'a. Waggaan kumni tokko iyyuu akka guyyaa tokko taanaan waggaa 2 miti amma kan ammaatti jiraan edda Yesuus edda barreeffame kun barreeffame waaqayyo biratti guyyaa 2 reefu ammayyuu hin darbine jechuu isaati jechuudha. Isti lamarraatti iyyuu reefu guyyaa 2 jechuudha kaalkuleeshinii kanaan. Kanaaf inni dafee dhufu sun dafee dhufa. Wanti macaafa mul'ataa kana keessatti barreeffame dafee ta'uu waan irra jirudha. Dafee sun isheen jettu waaqa biratti dhugaadha. Jecha waaqayyooti, lakkoobsa waaqayyooti malee lakkoobsa namaa akka inni hin taane Phexros dubbateera. Lakkoobsa 10 irratti akka jedha. Guyyaan gooftaa immoo akka ittuun dhuftutti hin dhufaa. Guyyaa sanatti bantiiwwan waaqaa sagalee guddisee didichuun hin didhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisa. Lafti wanti sarratti hojjetame hundinuu gubatanii hin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadhiisa erga ta'e isin namoota attamii ta'utti isiniif taare. Jireenya qulqullaa'aa, jireenya namoota waaqayyoof ta'u jiraachuun isin irra jira. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa waaqayyoo hin eeggattu. Isaafis ariifattanii hin hojjettu. Daddaftanii hojjettuuf gooftaan dafee dhufa waan ta'eef. Guyyaa sanaafis bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii waliin gadhiisu ammas. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuus ho'a ibiddaatiin hin baqa. Nuyi garuu akka abdiin nuuf kennetti bantiiwwan waaqaa haaraa, lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu hin eegganna. Kanaafis michoota koo isaan kana eeggachaa warra xuriif mudaa hin qabne taatanii waaqayyoo wajjin nagaa qabaattanii akka argamtaniif dhama'aa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf sun inni jedhu kun lakkoobsa keenya miti isa jedhutti yoo walii gallee gaariidha. Yaadi 5ffaan boqonnaa 1 lakkoobsa 1 irraa ilaallu wantichi waan ta'uu qabudha jedha. What must take place? Must ishee jettu xiyyeeffannee ilaalla amma immoo jechuudha. Waan ta'uu qabu inni jedhu kuni waaqayyo waan hundumaaf dhuma biyya lafaa kanaa xumure akka jiru waan hundumtu akkaaf yeroo inni jedhetti akka inni raawwatamu waan muramaa waan dhumaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Mul'ata boqonnaa 1 lakkoobsa 1, boqonnaa 4 lakkoobsa 1, boqonnaa 22 lakkoobsa 6 irratti jecha must jettu kan argattu. Wanta ta'uun irra jiru. Boqonnaa 4 tokko irra sin argattu kan 22 6 sin argattu. Wanta ta'uun irra jirudha. Mul'ata kana keessatti wanti barreeffamedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo wanta baroota keessatti ta'u, bara dhumaa keessatti wanta ta'u maal godheera jechuudha? Murteesseera, iskiijul godheera. Waan hundumtuu akkaaf bakkaaf yeroo waaqayyo jedhetti, orderii waaqayyo jedhetti, iskiijulii waaqayyo kaayetti maal ta'a jechuudha? Raawwatama jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sovereenitii waaqayyoo argina. Hundumaa hoogganuu waaqayyoo, hundumaa gararraa ta'uu waaqayyoo argina. Lakkoofsa 1 kanarratti wanta ta'uu qabudha. Wanti bara dhumaa keessatti ta'u, wanta manu raasu,
Wanti amala bara dhumaati jennu kun waan ta'uu qabudha. Badiisi dhufuuf jiru waan ta'uu qabudha. Firdiin dhufuuf jiru waan ta'uu qabudha. Hundumti isaa Waaqayyoon arreenjii ta'e, Waaqayyoon order ta'e, Waaqayyoon schedule ta'e silumti isaa jechuudha. Kanaaf sovereignty Waaqayyoo, guddummaa Waaqayyoo, hundumaa hoogganuu Waaqayyoo kutaa kana keessatti ilaallaa jechuudha. Gassinnee dubbifannee yaada lama duwwaa isinii dabaleen akka isin qayyabattaniif carraa isinii laadhaa. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbifannee mammaatti 2-3 dubbisa. Yohaannis wanta Waaqayyo dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa amma dhageef amma argee dhugaa ba'eera. Yohaannis wangeela keessattis dhugaa ba'eera. Mul'ata kana keessattis wanta argeef wanta dhagee hundumaa dhugaa ba'eera jedheetu lakkoofsa 3 irratti waan gurguddaa lama argina. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef lammas hin dhiyaatee jedha. Yeroon kun dhiyoodhaa jedha ammas deebisee. Kanaaf dhiyoonni jennu kun lakkoofsa Waaqayyoo akka inni ta'e hubachuu qabna jenneerra. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni sanni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames eegan attama gammadan. Waaqayyoof galannaa ta'u. Lakkoofsa 3 irratti wanta raajii macaafa kana keessatti caafame warri dubbifatanii attama gammadanidha. Sagalee isaanii dhageessisanii warri dubbisanidha. Kuni amala warra Yihuudotaa keessaa isa tokkodha. Gaafa walitti qabaman iddoo sagadaa isaaniitti yookaan mana kadhataa keessatti wanti isaan godhan inni guddaan tokko caafata qulqullaa'aa waliif dubbisuudha. Keessumatti boojuu Baabilooniin booddee Izraan Nahimiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1-6 irratti yeroo inni itti saba sanaaf yookaan saba Israa'eliif macaafa seeraa sana sagalee isaa ol kaasee isteejii irra ol ba'ee dhaabbatee sa'aatii dheeraadhaaf yeroo inni dubbisu sabi Israa'el immoo ol kaanii dhaabbatanii reverensii guddaadhaan kabaja guddaadhaan yeroo isaan itti seera sana dhaggeeffatan achii booddee immoo gadi gugguufanii sagadanii ameen ameen jedhanii akka isaan dhumarratti fudhatan Waaqayyoon akka isaan galateeffatan Nahimiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaastanii amma lakkoofsa 6tti yoo dubbiftanii argattu. Akkasuma gooftaan Yesuus illee mana qulqullummaa keessa mana sagadaa keessa gaafa dhaqu waa inni gochaa ture keessaa inni tokko caafata qulqullaa'aa dubbisuudha. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 ilaaluu dandeessu. Qulqulloonni Phaawulos fa'aa, Baarnaabaas fa'aa, ergamoonni illee hojii ergamootaa keessaa iddoo garaagaraatti mana sagadaa Yihuudootaa gaafa dhaqan caafata qulqullaa'aa akka isaan dubbisaa turan. Just reading ibsa tokkoyyuu malee waan biraa tokkoyyuu malee reverensii guddaadhaan kabaja guddaadhaan ka'anii dhaabbatanii macaafa qulqulluu yookaan iskiripcharii caafata qulqullaa'aa dubbisuun waan barame ture seenaa waldaa kiristaanaa keessattis seenaa saba Israa'el keessattis jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irrattis tokkoffaa Tasaloniqee 5:27 irrattis iddoo garaagaraatti yoo ilaaltan waldaan kiristaanaa illee tireendii waa dubbisuu caafata qulqullaa'aa dubbisuu akka qabdu Phaawulosis Ximootiyoosiif gaafa barreessu boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti caafata qulqullaa'aa namootaaf dubbisuutti jabaadhu amma dhufutti jedha. Tireendiin akkasii waldaa kiristaanaa ishee hafuura qulqulluudhaan hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti hundoofte keessallee akka inni jiru ilaalla. Kanaaf mul'ati barreeffame kunis akka inni maal ta'utu abboomaa akka inni dubbifamu namni sagalee isaa ol kaasee dubbisu jedha. Tireendiin kun eessaa dhufee kan jedhu yoo ilaaltani waan lamarraa ta'uu danda'a. Tokkoffaa bara sana namoonni turan carraa iskiripchariin maxxanfamee namoota hundumaa wal ga'u akka keenyaan qabu ture. Har'a baay'iliin bilbila keenyarra jira, kompiitara keenyarra jira, hardi koppiinsaa jira. Bara sana garuu carraan akkasii waan hin jirreef caaffati macaafa maramurraa waan mana qulqullummaa keessa iddoo tokko lama duwwaa jiraatuu fi namoonni aksesiittiin dhaqanii dubbifatan dhuunfaatti waan hin qabaanneef yeroo baay'ee tireendiin akkasii kun ijoollee Israa'el keessa jira ture, bara jaarraa jalqabaa keessas jira ture. Warrumti dhuunfaatti carraa argatan garuu hin dubbifatu. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti Isaayaas irratti isa barreeffame namni Itoophiyaa sun dubbifachaa gaariirra taa'ee yeroo inni deemuun argina. Caafata qulqullaa'aa just dubbifachuun beekamaadha dhuunfaadhaan isa ta'u gareedhaani. Inni kan biraan immoo namoonni baratan illee namoota muraasa ta'uu danda'u. Actually ijoolleen Yihuudotaa umurii daa'imummaatti kan isaan seera dubbisuu baran, kan isaan macaafa dubbisuu baranii namoota hin dandeenyeef akka ta'utti garuu waldaa kiristaanaa yookaan mana sagadaa keessa gaafa dhaqan walitti qabame iddoo tokkotti kabaja guddaadhaan macaafni qulqulluun dubbifamaa tureera. Seenaa waldaa keessattis, seenaa Yihuudotaa keessattis. Kanarratti waan tokko isinii kaasee darbuu kanan barbaadu kun tireendii gaariidha.
hin danda'ama yoo ta'e macaafa qulqulluu keenya qayyabachuudhaaf gaafuma yeroo dhabnullee gaafa walitti qabamnullee afaan Oromoo bareedaadhaan yookaan Amaariffas haa ta'u Ingiliffas afaan itti fayyadamnuun utuun dogoggorin qubee isaa eegnee gaabbii isaa eegnee bakka qoodduun jirutti sagalee keenya addaan kunnee seeraan bifa bareedaadhaan macaafa qulqulluu dubbifachuuf waliif dubbisuun kabaja nuun macaafa qulqulluuf qabnu dabala, jaalala nuun macaafa qulqulluuf qabnu dabala. Macaafni qulqulluun keenya immoo dubbifachuu duwwaadhaan jireenya keenya keessatti waa hojjechuu kan danda'udha. Dubbifachuu bira darbee qayyabachuun jira, hin barbaachisas. Fakkeenyaaf amma nuun maal gochaa irra macaafa kana qayyabachaa irra. Jecha akkas jedhu kun iddoo meeqatti qoodama, maal jechuu barbaadeeti, caqasi kana fakkaatu iddoo biraa jira jennee hin qayyabanna. Qayyabachuun gaariidha. Qoraa turan warri Beeriyaa, warra Tasalonqee caalaa warra macaafa qoran turanii jedha macaafni qulqulluunis. Macaafa qulqulluu qorachuun isteedii gochuun barbaachisaadha. Garuu dubbisuun just reading inni kun baay'ee barbaachisaadha. Inda'uun akka yaada sadaffaatti kaasuu kan dandeenyu warri Yihuudootaa maaliif macaafa guddisanii dubbisuu isa jedhu akka sababa sadaffaatti tokkoffaaf lammaffaa maalan jedhee caaffati qulqullaa'an baay'inaan akka ammaa maxxanfamuu dadhabu. Inni lammaffaa namoonni dubbifachuu hin dandeenye jiraachuu waan danda'aniif akka sadaffaatti iyyuu kaasuu immoo kan dandeenyu seera sanatti waa dabaluuf hir'isuu waan sodaatamuuf seera abiraarra'uun ibsuun baay'ee waan baratamaa miti seenaa ijoollee Israa'el keessatti. Tarii ibsatti laachuu keessa waa dogoggoruu irraa hir'isuutti dabaluu hin danda'a jedhamee sodaa waan jiruufi inuma dubbisu seera sana inuma dubbisu jechuudha. Sanas haa ta'u kana egaa macaafa qulqulluu keenya dubbifachuun tireendiin akkasii baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata Yohaannis kanallee namoonni macaafa kana sagalee isaanii ol kaasanii dubbisan attam agammadan yookaan isaan akkam eebbifamoodha jedha. Inni biraan nun lakkoofsa 3 irratti arginu mul'ati kun waa'ee wanta ta'uuf jiru kan dubbatu qofa yookaan predikshinii gara fuulduraatti kanatti taa'ee predict kan godhu qofa utuu hin taane assaayimentii nuun hojjechuu qabnu wanta nu raawwachuu qabnus kan nu abboomu akka inni ta'etu lakkoofsa 3 kanarraa agarra. Ilaa akka jedha warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafame immoo eegan attama gammadanidha. Dhaga'uu duwwaadhaan of hin gowwoomsin akkuma Yaaqoob jedhu caaffata kana keessatti yookaan mul'ata kana keessatti wanti barreeffame bara dhumaatti kanattaa sanattaa jennee sadarkaa odeeffannootti informationii qofa kanarraa fudhannu utuu hin taane wanta raawwachuun nuuf ta'u kan ittiin barruudha jechuudha. Dheengaddaa waa'ee mul'ataa gaafa laalle maal jennee garaagarummaa mul'ataaf raajii tuquu yaallee mul'ati yookaan appokaalipsii inni jennu amala isaatiin bara booddeetti kanattaa waan ta'eef ati har'a kana godhii yaada jedhu assaayimentii har'a nuuf laatu qaba. Fakkeenyaaf gooftaan deebii akka dhufu dubbata. Gooftaan deebi'ee dhufa waan ta'eef ati immoo maal godhii qophaa'i uffata kee miiccadhu waaqayyoof abboomamii waaqayyoof jiraadhu isa jedhu macaafa nuun keessaa barru akka inni ta'e appokaalipsii yookaan predikshinii duwwaa akka inni hin taane macaafa keessatti arginuudha. Har'agaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:1-3 qayyabanne yaadota gurguddaa addana keessaa arganne kana irra deddeebi'aa dubbisaa irra deddeebi'aa qorachaa torbee akkuma mala keenyaa jimaata sa'aatii 1 irratti galgala mul'ata Yohaannis kana boqonnaa 1:4 kaafnee yoo Waaqayyo nu gargaare mala 8tti walii wajjin kan qayyabannu ta'a. Gooftaanis na eebbisu macaafa qulqulluu fi kadhannaa wajjin torban gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Miidiyaa keenya kana subscribe gochuudhaan share gochuudhaan nu deeggaraa eebbifama.